nama tokko jira ganda tokko keessatti hedduu beekaadha ummanni naannoo san jiraatan ganda keessa jiraatan hundinuu hogguu rakkinni isaan qunname hogguu dubbiin isaan dhibde isa bira dhaqanii mareetan hogguma sanii furmaata kannaniif nama beekaa jaamee beekamu jechuu ganda san keessatti rakkina adda addaa kan dhufe hawaasa irratti furmaata kan kennuuf nama kana jechuudha kana ijoolleen lama tan naannoo san keessa galan dubbiin tun isaaniif hin ta'an akkamiin namtichi kuni waa hunda beekaa ja'aniiti gaafii kaasan namni kun gaafiin gaafanni hundaaf akkamiin deebisaa ta'uu danda'a nama kana dogoggora akka ta'e sirrii akka hin taane gaafii teenyaaf deebisaa hunda akka inni hin beekne goonee agarsiisna hawaasa kana gabaabdutti nama kana dheenee akkamiin qaanyeessinaa kan jedhu kaayyoo kaayyatan kaayyoo isaanii bifa kanaanii hojiitti hiikanii jechuudha ijoolleen lameen teessee wal mari'ate titicha firii lama qabnu jaan anis tokkoon qaba atis tokko qabi harka keetti namticha san bira dheenee beekaa kan jaan bira dheenee titicha harka qabannee gaafii gaafannaa waliin jaan gaafiin teenyaas titichi nuti harkaa qabnu kun du'aadha moo jiraadha jennee isa gaafannaa yoo inni jiraa jeenuuf deebise titicha san ifa harkatti ajjeesneeti du'a agarsiisnaan kijibaa ta'uu hawaasatti himnaa yoommoo inni titicha harkaa qabnu san du'aadha nuun jee titicha san osoo hin miidhin nagaan baasnee fuula isaa dura agarsiisnaani hunnoo titicha jiruun jiraa kan jiru jechuudha dubbii tana wal mareetanii isa bira dhaqan jechuudha dhaqanii gaafii itti kaasan dhagee abalu beekaa ganda keenyaa gaafii takkaan nu dhibe addanuu baasuu dandeessaa jaaniin waan qabu yaa ijoolleetii mee maaltu sin dhibee fidaa jaan kana harka duubatti dho'isanii maal jaaniin titicha tokko qabneeti karaa osoo deemnu dubbiin dhibdee titichi nuti harkaa qabnu kun du'aadhamu jiraadhaa mee addanuu baasii jaaniin namchinis xiqqoo taa'ee itti ilaale itti qoflee ijoolleetiin maal jee deebisaa kanneef yaa ijoolleetii jedhe dhaggeeffadhaa jeen du'aa fi jiruun titicha sanii harka keessan jirtii jee deebiseef hadara dhaamsi gabaabaan isin dabarsuuf fedhu maali nama qaanyeesutti akka hin jarjarre talammadaa ergaan lammadaa tiyya maali jireenyi keenya qofinsaa fi guddinsi eega rabbi harka keenya jirti nuti tattaaffii yoo goone jireenya keenya fooyyeessuu dandeenya hadara qofinsaa fi ol ka'insa nama biratti akka irkannee hin teenye nama wallaalaa godhuudhaan beekumsa fi hin ida'an qaanyii namaatiif yoo kan jarjarru taate ifiif qaanyoonee hafuu malla ergaa sadaffaa hogguu nama tokko kuffisuudhaaf boolla qoqqonnu gaffa geessinee hin qotin ifiitti kufuu malla nagaan tura